Galatooma. Asham alamanni isaa namni xinnaa guddaa jaarsaaf jaarti. Kabajamtoota daawwattoota televezyiinii faana kun Riittaa Shoodha. Har'a keessummaa dargaggoo jabaate tokko isiniif affeeree jira. Waa'ee fayyaa soofna har'a. Itti aanaa meedikaal daayirektara hospitaala waliigalaa fi kolleejii meedikaala Adaamaa Jeneraal Hayilee Yesuus Tasammaa isiniif affeeree jira. Dooktarri dargaggoo kun milkiiwwan garaagaraa hospitaala kana waliin tibba kana argate akkasumas haala waliigalaa waa'ee hospitaala kanaa ni haasofna. Waan babbareedaatu jira. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa gama daayirektingiitiin Faayisaa Addunyaa kaameraa fi sagalee Nimoon Arittaa qopheessaaf dhiyeessaan Riittaa Taaddalaati. Uffataan yeroo mara akkanatti kan na bareechu magaalaa Adaamaa gamoo Ooliyaar jalatti kan argamu Abbukkii Pirootokool guddaan galateeffadhaani. Ceesiftuu booda gaafa walitti deebinu itti aanaa meedikaal daayirektara hospitaala waliigalaa fi kolleejii meedikaala Adaamaa Dooktar Hayilee Yesuus Tasammaa waliin Riittaa Shoorratti sin eegaa. Turtii bareedaan wajjin taasisaa. Hayyee kabajamtoota daawwattoota keenyaa ceesiftuu booda walitti deebinee jirra. Riittaa Shoo televezyiinii faanaatiin daawwachaa jirtan. Keessummaan kiyyaarraa itti aanaa meedikaal daayirektara hospitaala waliigalaa fi kolleejii meedikaala Adaamaa Jeneraal Dooktar Hayilee Yesuus Tasammaati. Egaa hospitaalli kun tibba kana badhaasa guddaa ta'e tokko argatee jira. Darbees yaalii gara dhumaa Dooktarri kabajaa Artiist Alii Birraa taasise irratti yaadota xiqqoo nama bitaacheessan ni jiru. Isarratti waan haasofnu hin qabna. Darbees deemsa biyya alaa guutumaan guututti kan hambisu maashinoota haaraa hospitaalli kun galche qaamaan deemuudhaan ilaallee jirra. Isas isin biraan gahaa turtii bareedaa taasifna. Jalqabamee maqaa kee fi gahee hojii keessaa akka hojjettu daawwattoota kiyya wajjin wal bare. An Dr. Hayilee Yesuus Tasammaa Abbabaan jedhama. Ogummaa kootiin ogummaa hakiima waliigalaati. Hospitaala waliigalaa fi kolleejjii fayyaa Adaamaa isa Adaamaa Jeneraal jedhamu keessatti itti aanaa meedikaal daayirektara ta'ee hojjechaan argama. Hayyee Dooktar, qabxiilee sadii gurguddoo irratti ni haasofna. Egaa Adaamaan guddina ariifataa keessa jirti. Keessumattuu haaromsa booda kabajamoo obbo Haayiluu Jaldee caasaa haaraa isaan diriirsan waliin gara hojiitti erga seename booda jijjiirama guddaatu Adaamaa keessa mul'achaa jira. Keessumattuu gama hoteelota gurguddoo turizimii irratti investimentii fayyaa kana hospitaalonni dhuunfaa gurguddoo sadarkaa isaanii eeggatan banamaatii jiru. Kallattiidhumaan yeroo gabaabaa keessatti kan itti seentan magaala keessas ta'ee magaala ala haayiween babbareedaa hin jira. Kan hojii wal qabatee investimentiin bifa gaariidhaan deemaa jira. Gama investimentii magaalaa Adaamaa keessatti fayyaa irratti kan jiran keessaa hospitaalli waliigalaa fi kolleejii meedikaala Adaamaa kabajamoo pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa bakka argamanitti badhaasa argatee jira. Kun akka magaalichaatti illee waan guddaa isarratti haasofna. Akkasumas Dooktara kabajaa Artiist Alii Birraa yaalii isa dhumaarratti taasise kan hojii wal qabate yaadonni xiqqoo nama bitaacheessanii hin jiru. Isa hubannoo hin qabsiifnedha yaada. Kan biraa hospitaalli kun adda durummaadhaan investimentii gama fayyaa irratti jiran akka biyyaatitti gaafuma jalqabamu meeshaalee Awurooppaan itti fayyadamtu gashuudhaan hojii jalqabe. Amma immoo meeshaalee haaraa yaaliidhaaf deemsa biyya alaa kan hambisee gashuudhaan bifa ajaa'ibaarra jira. Hawaasa keenyaaf gama fayyaatiin wantoota jiru kanallee ni kaafne jechuudha. Jalqabame kamirraa haa kaanu jedhee gaafan ka'u mata duree dhumtisaa yaaliidhuma Dooktara kabajaa Artiist Alii Birraa kan hojii wal qabatee gara dhumaa irratti jiru. Piraayim Ministeerri biyyattii illee haala dhufaniitti daawwatanii jira. Waa'ee dhuma isaanii haala waliigalaa isaanitti himi. Haalli waliigalaa isaa xiqqoo nama rakkisaa. Adeeroo jennaan nu biratti baay'ee walitti dhiyaannee waan turreef adeeroon gaafa biyya alaatii gara biyyaatti deebi'u abdii kutanii yaala haala gaariirra hin turre abdii kutaniiti yaala kanaan caalaatti fufuu hin dandeenyu jedhanii deebisan gara biyyaatti. Akkuma deebi'aniin ogeessonni keenya konkolaataa qabatanii eerpoortii deemanii achi fidanii dhufan nu bira gaafa dhufan xiqqoo haala gaariirra hin turre. Kallattiidhuma biyya alaatii akka dhufeen hospitaala Jeneraalaa Adaamaa kana seene. Kallattiimaan eerpoortii irraa gara hospitaala Adaamaa Jeneraalaa dhufanii achi nu bira seenanii gaafa nu bira gahan dursinee odeeffannoo waan qabnuuf gareedhaan qophoofnee eegneni. Akkuma beektu yaalli fayyaa hojii dhuunfatii miti yookaan namni tokko kophaasaa waan godhu miti. Gareedhaan gurmoofnee maltii ispeeshaalitii tiimii ijaarree akkasitti isaan eegnee isaan simannee erga isaanii dura haalirra jiran xiqqoo gaarii waan hin turreef wanti duraa kan goone tasgabbeessuudha.
hamma ta'e erga isaan tasgabbeessinee haalli fayyaa isaa haalli irra jiran karaa dhadhiis waan dhufaniif yeroo achi jiran illee haalli fayyaa isaanii baay'ee miidhamee waan tureef isaan tasgabbeessuu irratti xiyyeeffannee isaan irratti hojjechaa turre. Erga nu tasgabba'anii boodallee yaala isaanii itti fufuudhaa xiqqoo haala rakkisaatu jiraayyuu akka murtee bitaaf mirgatti akkanatti kan salphaatti murtaa'uun turre haalli isaan irra turanii baay'ee rakkisaa ture. Ogeessota keenya sonaalee qabnu keessaa nuyi paartinarshiippii irratti amannaa nama hunda wajjin hojjannaa dhaabbata hunda wajjin hojjannaa. Biyya alaatiis ogeessota ni qabnaa walitti dhufeenya gaarii kan wajjin qaban hundaa walitti qabnee ogeessota ispeeshaalistoota nu qabnu murteessuudha waan ulfaataa ture almost riskii fudhanneeti kan hojjenne maatii wajjin mari'achuudhaan riskii fudhannee yaalii isaanii goonee fi waaqayyoos nu qarqaaree amma haala gaariitti irra argama fayyaan isaanii hordofii nu biratti adeemsisaa jiru amma haala gaarii irra jiran. Ani jalqabumaa waa'ee hospitaala kanaa akkaataadhuma itti jiru nan beeka waan ta'eef ummataaf kan dhaabatedha. Dhaabbata fayyaa bantee maallaqa yookaan immoo akkas bu'aa irraa argadhee jettee kaayyoon keessa jalqabaa isan ta'u hawaasa gargaaru ta'a. Keessumattuu dhuunfaadhaan immoo abbaan qabeenyaa tokko hospitaala irratti gaafa invest godhu biyya keenya keessatti hin baramne. Obbo Kabiir kanarratti fayyaatu dursa jedhanii akkuma isaan dhaaban kanatti ammallee biyya alaatii kana caalaa deemuu hin dandeenyu jedhamanii yaaliiwwan gara biyyaatti dhufan keessaa kan Dooktara Kabajaa Artiist Alii Birraa ajaa'iba waan ta'eef sooshaal miidiyaa irratti yeroo garaagaraa ni ka'a. Kanaafuu hospitaala kanaaf kabaja guddaa isiniif qabnaa galatoomaa isin jechuu barbaanna. Ogeessonni achi keessa jirtanillee amma dargaggootaan akkasumas hayyoota beekamoo meeshaalee daran ammayyaa ta'e akka qabdan argeen jira qabatamaadhaan. Isaan wajjinis akkas gurmooftanii waan dandeessan hunda gochuun beekamtii isiniif kennu maaliif barbaachisaa ta'e namni gaafa dhukkubsatu yeroo mara gara biyya alaa kaata. Achi hin danda'amu jedhameetii gaafa biyya keessatti akkas deebi'ee bu'aan abdachiisaa ta'e gaafa argamu akka biyya keenyaatti waan itti boonnudha. Ani jijjiirama guddaa dhedhee yaada. Meeshaalee jiran kana qofa qabaachuu sun ta'een wantoota akkasii illee fayyiftanii gaafa arginu kireeditoo kan beekamtii isiniif kennamuu qaba. Hawaasichis kana sirriitti waan beekan itti fakkaanne kireeditiin jiru xiqqoo dhokatee jiran fakkaata. Biyya alaa kana deddeebi'ee yaalama waan ta'eef dooktarri xiqqoo gidduu kana bitaachuun jira. Tarii mis understanding yookaan immoo akkaataa namni waatti ibsu rakkoo ta'eetii kireeditiin gahaa ta'e hospitaala keessaniif hin kennamne ta'a. Dooktarri Kabajaa Artiist Alii Birraan waan sagantaa galateeffannaa irratti illee waan dubbate hin jira. Dhugaadha namni yaa'u gara biyya alaa kana gaafa deeman kan ofii gaduma qabanii kan hambaa kan ol kaasutu jira. Dhugaa dubbachuudha adeeroon keenya gaafa biyya alaatii dhufu abdiitti kutanii erganii yaala isaa dhukkuba kana jennee himuu hin dandeenyu confidentialitiin nu dhoowwaa kana jechuu hin dandeenyu yaala isaa isa dhugaa fi isa sirrii dhukkuba isaatii isa malu jijjiirama fayyaa isaati irratti kan fide kan argate ogeessotuma keenyaan hospitaala keenya keessatti. Gara biyya alaa deemuun waan yaaluma xixiqqoo akkasiitiif malee of illee jechuuf malee nuti godhe kana jecha kireeditii akkas walirraa saamuu osoo hin taane kan isaanillee waan ragaa bahuu danda'anii yaalii isaanii guutuu kan argatan hospitaala keenya keessatti ogeessotuma keenyaan. Waan ajaa'ibaati. Beekamtii yookaan immoo galatoomaa isiniin jechuu kana barbaadu namni gaafa dhukkubsatu al tokko garuma biyya alaa deemu kanatu namatti dhufa. Biyyi teenya immoo sadarkaa addunyaan irra jirtu humnaanis meeshaadhaanis sadarkaa gaariirra hospitaalonni jiran hin jiru kan akka hospitaala kanaa jechuudha. As keessatti yaaliin cimaan akkasii taasifamuun isaa beekamtii argachuu qabdu. Galatoomaa jechuun barbaachisaadha. Asitti wal kabajuun walitti dhaadeessuun fi walitti himuun kan hin jiraanne taanaan namni sadarkaa biyyi teenya wallaansa kanaan irra jirtullee haalamaa dhokotaatuma deema. Gara qabxii itti aanutti gaafa deemnu badhaasa wayii argeen jira. Lubbuu isaanii jannata haa qananiisu. Kabir Hussein Waaqoo waan uummata isaaniitiif investimentii akkasii irratti jamana sanatti dubatti deebinee yaaduun danda'ama. Kutannoodhaan itti seenuu isaanii bu'aan isaanii amma mul'achuun isaa tarii waan guddaadha. Ijoolleen isaanii hin jiru. Investimentii fayyaadhaaf mootummaan illee xiyyeeffannaa akkasii kennuun isaa mootummaa naannoo Oromiyaa guddaa galatoomaa hin ja'a. Badhaasni kun akkamii fi maali kan jedhu kana sirriitti ibsinu. Egaa badhaasni kun
kan ittiin badhaafamne investeerota gameessa bara 2014 jedhaniiti nu badhaasanii sadarkaa tokkoffaa baanee akka naannootti. Egaa wanti hospitaalli kun godhe qarshii sharafa biyya alaa miiliyoonotaaf biliyoonota lakkaa'amuun maashinoota daran ammayyaawaa ta'an kan sadarkaa addunyaan amma irra geette irratti hunda fiduudhaan hospitaala kana erga ijaaranii booda ogeessota maashinoota kanaan walgitan qophii barnootaa fi muuxannoo hojii gahaa kan qaban kan biyya keessaas kan biyya alaas walitti fiduudhaan maashinas namas ogeessas walitti fiduudhaan yaalii duraan yeroo baay'ee gara biyya alaatti deemamuuf biyyatti hambisuu hin dandeenyeera. Kana gochuu keenyaan yeroo baay'ee namni humna hin qabu biyya alaa deemee yaalamuudha. Biyya keessatti yaalamee fayyuu danda'eera. Maallaqa sharafa biyya alaatis hamma dandeenye biyya keessatti hambisuu dandeenyeera jennee amanna. Amma sadarkaan irra jirru sadarkaa biyyaatittis adda durummaadhaan yaaliiwwan kenninu hedduutu jira. Tarii yoo carraan kennite boodarratti hin kaafna. Tarii kaayyoon sagantaa Ariittaashoo akka waliigalaatti nama Oromoodhaaf, Oromiyaadhaaf, biyyaaf waan gaarii hojjete beekamtii kennu, dhaabbata akka kanaallee beekamtii itti kennu. Gama kanaan qoshii qaawwan qabnaayyuu keenya kun ukkaanfamee ture waan ta'eef agarsiiftuuwwan tokko tokko mul'isaa jirra waan ta'eef namni gaafuma xiqqoo dhukkubsatu gara biyya alaa deemu jechuun tokko biyya teenya gadi qabudha. Abbootiin qabeenyaa immoo maashinoota biyya alaa jiran hundasaa erga gashan ogeessota biyya keessaa biyya alaa erga qindeessan sababii dhumti gara biyya alaatti deemamu hin jireedhee yaadu. Akkasitti badhaasa argachuun hamilee akkamii isinitti horee kan jedhu kan maal caalmaatti hojjechuudhaaf isin kakaasee jira? Egaa badhaasni kun badhaasa dhaabbata keenya hundaaf kennamedha. Hojjettoota keenya keessatti illee kaka'iinsa guddaa fidee jira. Amma sadarkaan irra jirru adda durummaadhaan yaaliiwwan hedduu kan kennutu jira. Ammaaf biyya keessatti beekamtii guddaa qabna. Dhukkubsattoonni keenya kan dhufan naannoo Gojjam irraa, Gondar irraa, Sumaalee, Affaar, naannoo Oromiyaa guutummaan, naannoo uummattoota kibbaat irraallee akkanatti dhufaa bilbilaan illee beellama qabsiifachaa dhufaatii kan yaalamantu jira. Nu amma garuu kuni gahan jennu amma sadarkaa Oromiyaatti kan arganne sadarkaa biyyaatti, sadarkaa Afrikaa bahaatti, sadarkaa addunyaatti giddugala turizimii fayyaa ta'uudhaaf kan hojjechaa jirru. Ammas karaa sanirra jirra jennee tamanna. Yaaliiwwan keenya sadarkaa idil addunyaa irratti kan jiraniin hojjannaa gama yaala fayyaa kanaan gara addunyaan itti deemaa jirtu irratti hordofaatiin illee teekinooloojiiwwanis ogeessotas keenyas leenjisaa akka biyya alaas galchaa gama kanaan hojjechaa jirra. Wanti amma fuulduratti ilaalaatti deemaa jirru giddugala turizimii fayyaa ta'uudhaaf. Waaw waan ajaa'iba! Dooktar Hayilee Suusaanii si argeen jira yaaliiwwan akkas gurguddoo ta'an gaafa qindeessitu si argeen jira. Muuxannoo wal jijjiiruu hayyoota gurguddoo biyya alaatii dhufantu jira waan ta'eef achi keessatti dargaggoota hedduu argee jira. Gama kanaan hospitaalli kun muuxannoo wal jijjiiruu irratti waan hojjechaa jiru maal fakkaata? Muuxannoo wal jijjiiruu irratti egaa akkuma kana dura arganitti namoonni hospitaala keenya beekan illee ni beeku. Ogeessota biyya alaatis kan biyya keessaatis kan muuxannoo guddaa qaban qabna. Jara immoo dargaggoota kennaaf illee bakka gaarii kennina. Gama kolleejjitiinis barattoota hedduu oomishaa jirra. Barattoonni keenya lafa deemanitti kan maqaa nu dhoofsisanidha. Yeroo ammaa kana akka seera mootummaan baaseen qormaata COC jedhamutu jira. Gosa barnoota hundarratti kan kennamu. Barattoonni keenya parsantiittiin barattoonni keenya darban kolleejjiiwwan, yuunivarsiitiiwwan dur turan hundarra tokkoffaa bahaatii yeroo itti darbin illee akkasitti ni jira. Barattoonni keenya qormaata kamiinuu warra maqaan dhoofsisaa jiranii. Kan immoo kan gochaa jirru akkuma ati jette kana muuxannoo wal jijjiirsiisuudha. Muuxannoo gara gama biyya alaatiin jiru. Biyya keenya keessatti rakkinni lafuma ogeessa oomishnu kana keessatti teekinooloojiidhaan baay'ee waliin barsiisan. Nu biratti immoo rakkina sanneen hiikuudha. Gama teelemedisiiniitiinis yaaliiwwan gochaa jirru ni jiru. Barattoota keenya waan hospitaala keenya keessatti goonu kolleejjii keenya keessatti daawwachaatii akka saniin irraa baratan gochuudha. Sosochiiwwan jiranii wantoonni jalqabne ni jiru. Hamma dandeenyeen ogummaa isaanii dhukkubsataa keenya qofa akka yaalan osoo hin taane muuxannoo qabanis ogeessota keenya dabarsanii akka deeman gochaa jirra. Ogeessota keenyas leenjiiwwan adda addaatiin leenjisaa jirra. Waan ajaa'ibaa jirra. Dooktar, tarii hospitaalli waliigalaa fi kolleejiin meedikaala Adaamaa Jeneraal maashinoota gurguddoo akka qabuun beekama.
Amma tammuutu yaaliiwwan xixiqqoo harcaatii qabdii fi gara biyya alaatti namoonni yaalaman nu harkaa miliqan jettan gashtanii jirtu. Maashinoota amma biyya alaatii galanii kuniin maal fa'u kan jedhu anis carraa daawwachuu argadheen jira waan ta'eef tajaajilli isaanii maal fakkaataa akkamitti itti fayyadamuudhaaf deemaa jirtan. Ogeessota biyya alaa baay'ee muuxannoo guddaa qabanillee waliin akka hojjechaa jirtan dhaga'een jira. Namoonni ogeessonni haaraallee kan galan hin jiru. Ijoolleen ciccimoo dargaggoo akka keetii kanallee ogummaa walirraa fudhachuu kana wajjin wal qabate hospitaalli kun waan bareedaa hojjechaa jira waan ta'eef kanarratti illee akkaasuuf nu barbaada. Egaa maashinoota kanneen waa'ee maashina jechuun yaalii fayyaa adeemsisnu kanarratti muummeewwan adda addaatiin jiranii hospitaalli keenya muummeelee fayyaa hunda ni qaba. Muummeelee adda addaatiin qabna. Muummeewwan tokko tokko keessatti immoo sadarkuma biyyaatittuu adda durummaadhaan qorannoo fi yaalii adeemsisaa jirutu jira. Fakkeenya muummeewwan yaala fayyaa muraasa hoonsii kaase gama muummee yaala fayyaa onnee fi ujummoo dhiigatiin yoo dhufne akkuma naannoo Adaamaa kanatti ispeeshaalistii onnee hospitaalli qabu nu qofa. Ispeeshaalistii onnee kana qabaachuu qofa osoo hin taane immoo ispeeshaalistii yaala onnee kanarratti meeshaalee barbaachisan guutuu qabna. Meeshaalee qabnu keessaa amma fakkeenya namni tokko Kanuma Awurooppaan itti fayyadamaa jirtu. sadarkaa addunyaan irra gahe sadarkaa idil addunyaan irra gahe meeshaawwan ammayyaadhaan hojjenna. Ogeessota illee haaluma saniin meeshaawwan kana wajjin wal baranii wal gitanii hojjechuu kan danda'anii waggaa 11 hojii kanarra turre. Gama muummee yaala onnee kanaan maashinoota hedduu qabna. Maashinoota yeroo hunda argaman kan akka ECG, Echo, Ultrasound onnee kanarraa kaasee onnee irratti yeroo tokko maal ta'a seete onnee irratti elektirikii haala hojii elektirikii onnee kana kan ittiin ilaalan onnee irratti gama irratti qoma kanarratti maxxansanii kan ilaalan san yeroo tokkoon kan ilaalamuun dhibeewwan hin argamnetu jira. Dhibeewwan kanneen arguudhaa hooltar moonitarisa jedhamutu jira. Qoma isaanii kan irratti maxxansinee sa'aatii 24 sa'aatii 48 isaan irra tura. Morma irratti godhatanii wayaa isaanii keessaan. Sa'aatii 24 yookaan 48 kanaaf hojuma idilee isaanii hojjetu. Hojuma idilee isaanii hojjechaatii deddeemaa gochaa garuu wantoota addaa godhan akka galmeessan waraqaa ni kennaa fi san galmeessanii kana keessa yaala qorannoo idileetiin rakkina onnee miliquu danda'u haala kanaan irra geenyee kan ittiin yaallutu jira. Akkuma har'a tasa dhukkubsataa wayitii hojjechaa yeroo jirru waan dhufteef akkuma argite san immoo onnee irratti dhiibbaa dabaluudhaan rakkinaawwan dhokatanii yeroo ka'aa rakkisan rakkinoowwan dhiphachuu ujummoolee onnee irra jiranii onneedha dhiiga geessan irra jiru. Kana wajjin immoo kan wal qabate dhiibbaa onnee irratti dabaluudhaan baruudhaa kan adeemsifamu exercise stress test kan jedhamutu jira. Kanneenillee ogeessa keenya ispeeshaalistii onneetiin yaaliiwwan kanneen ni goona. Kanarratti darbee immoo yaaliiwwan onnee sadarkaa nama addunyaan irra geette sadarkaa angiography isa jedhamu cardiac catheterization lab jedhama unitiin sun. Ujummoo onnee haala irra jiru laaluu, ujummoo onnee dhiphate bal'isuu, kanarras darbee baatirii onnee pacemaker isa jedhamu san galchuu yaaliiwwan kanillee kan itti adeemsisnu cardiac catheterization laabii qabna. Ogeessota interventional cardiologistoota waan kan sossa'u. Sadarkaa yaalii kanarra jirra gama onneetiin yoo ilaalte. Gama muummee yuuroloojiitiin osoo ilaalte wal'aansa yaala kalee fi ujummoo fincaaniif isa wajjin wal qabate yoo argite maal seeti muummeewwan kana hundarratti wanni xiyyeeffannoo irratti goonee sossaanu wanta addunyaan xiyyeeffannoo irratti gootee sossaatu. Akka durii san opereeshinii bananii baqaqsanii waan gurguddaa baqaqsanii yaaluu kana addunyaan dhiistee ujummoo uumaatiin seenanii ujummoo uumaatiin yeroo isin jedhu afaaniin funyaaniin gama ujummoo afuuffee fincaaniitiin ujummoo fincaaniitiin seenanii yaaliiwwan adeemsifaman irratti minimaal invasive surgery jedhanii natural office surgery jedhanii afaan jaraatiin gara yaaliiwwan kanaati irratti sanirras darbee immoo hulaawwan xixiqqishoo goonee hulaawwan xixiqqishoo saniin kaameraadhaan seennee yaaluudha. Fakkeenya gama yaalii kanaatiin yuuroloojii irratti kan hojjennu yeroo baay'ee naannoo ho'a ta'e irratti cirrachi kalee baay'ee nama rakkisa. Warri cirracha kalee qaban kun filannoowwan kana dura turan bananii cirracha keessaa guuruudha. Amma garuu yaalii cirracha kalee kana opereeshinii kamiyyuu osoo hin godhini osoo gogaa hin baniin gogaatti qofa hirkachuudhaan cirracha kalee san kalee keessatti daakee akka fincaanii bulbulamee maashina akka bahu godhutu jira. Extracorporeal shock wave lithotripsy jennaani gama kanaan yaalla. Kanarras kan darbe hulaa xiqqishuudhaan kalee keessa seenuudhaan maashinoota adda addaatiin maashinoota mul'isaniin fayyadamuudhaan akka dakaasan daaknee kan gamni keessaa ittiin baasnu PCNL jedhanii ogeessonni yaaliiwwan kanneen adeemsisaa jirra. Gama afuuffee fincaaniitiinis seennee
ureteroscopic laser crushii akkasittiin hojjenna gara ujummoo keessatti gaafa dhakaan gabbu immoo yaaliiwwan kana adeemsisna. Adada immoo namoonni amma umriin isaanii dabalanii nama piroosteetii kana xannacha piroosteetii jedhamutu jira dhiirota irratti. Xannachi kun guddachaatii gama fincaan wajjin rakkinoota adda addaa namarratti fida. Opereeshinii kanaaf yeroo baay'ee hammisaa hoomaruma guddate daran guddate malee hammasaa laallee karuma ujummoo fincaaniitiin qofa seenii opereeshinii kamuu osoo hin godhini xannacha sana yaala keessaa baasuu ni hojjenna. Kaansarii afuuffee fincaanii akkasoo jiraate opereeshiniidhaan malee karuma fincaaniitiin bahuun huluma saniin huluma ujummoo fincaaniitiin seennee kaansariiwwan kana yaaluu qorannoowwan adda addaa siistoskooppii kan jedhaman akkasitti TURBT jedhama inni amma siin jedhe ka tiumarii kan siistoskooppiiwwan illee akkasitti afuuffee fincaanii keessa laaluu kan inni hojjenna. Gama biraatiin immoo laaparoskooppik sarjariiwwan hedduu qabna. Minimaal invaasiv sarjarii isa siin jedhe kana hulaawwan xixiqqishuu bakka 2 yookaan bakka 3 irratti gochuudhaan hulaawwan saniin meeshaa fi kaameraa galchuudhaan opereeshiniiwwan kana fakkaatan achi keessatti ni dalagna. Faayidaan isaa maali hoonaan jette durillee bananii mabahaa hoonaan jette gama kanaan gaafa opereeshinii kana dalagnu yaaliiwwan kana gaafa adeemsisnu namni turtiin hospitaala isaa gadi bu'a. Hospitaala keessa baay'een turuu dafee gara hojii idilee isaatti deebi'a. Sababummaan yaalli barbaachiseefuu fayyaa uummattoota keenyaa eegnee uummanni keenya immoo akka misooma irratti jabaatee hojjetu gochuudhaafi. Kanaaf turtii hospitaalaa ni hir'isaa, infekshiniiwwan hospitaala keessatti nama qabuu danda'an ni hir'isaa, dhiiga baay'ee hin dhiiguu, dhukkuba opereeshiniidhaan booda namatti dhufu kanneen baay'ee namarraa hir'isa. Sa'aatii 24 keessatti gara manaatti geggeessina. Yeroo torban tokkoon gunne keessatti gara hojii idilee isaaniitti akka deebi'an goona. Waan ajaa'ibaati. Biyya alaa deemuun barbaachisaa hin taane hospitaalota biyya keenya keessa jiran haa daawwannu ka jedhu kan akka agarsiiftu tan dhiyeesse jechuudha. Egaa milkiiwwan gurguddoo hospitaalli kun argachaa jiru namoonni haga umurii 30 dahuu hin dandeenye yaalii addaa maashinoota amma isin gashtan kanaan yaaliin taasifamee kan ulfaanii fi da'umsaaf gahan illee hin jiru jedhamaa jira. Kunis namoota rakkoo akkasii qabaniif misiraachuu addaadha. Waa'ee kanaa illee xiqqoo natti himi. Yaaliiwwan adda addaatu jira. Yaalii san irraa jalqaba abbaa warraas haadha warraas irratti illee yaaliiwwan qorannoowwan kana qorannoo gadameessaa erga gadameessaa fi kaawwan erga adeemsisnee booda rakkina jiru erga adda baasnee booda qorichaan illee ni yaalla. Muummee yaala wal'aansa ulfaaf gadameessaati irratti yaaliiwwan kana inni adeemsisnaa yeroo tokko immoo ujummoon gadameessaa cufamuu rakkinna. Rakkinni akkanaa kun gaafa jiru akkuma siin jedhisan laaparoskooppii saniin ujummoo cufame san hojii banuu hojjannaa. Gama kanaanis namoonni milkaa'anii garaatti isaan hafee hordoffii irra jiran ni jiranii. Yaa waa'ee isaanii akkanatti qoodanaan haasa'u gaafa waaqayyoo qarqaaree isaan ijoollee isaanii hammatanii dhufanii waan ragaa bahan ta'a. Namoonni amma hordoffii ulfaatii irra jiran ni jiranii. Mee dhumarratti wanti yaadamaa jiru maal fakkaata? Ergaan ati dhaamtu hoo jiraate namni galateeffattu hoo jiraate wanta hafe jettu immoo akka irratti naa dabaltu barbaada. Egaa gama yaalii tokkoon amma naannoo nu amma jiraannu kan naannoo Adaamaa kanarratti keessattuu immoo gara Arsiif Baalee irratti rakkinoota baay'eetu jira. Rakkinoota kana keessaa kaansarii ujummoo liqimsituu kan esofaajaalisii isa jedhamu baay'inaan argama. Biyya keenya keessatti duraan rakkinni keenya dhukkuboota daddarboo turan. Amma garuu dabal bardan karaa lamaan rakkachaa jirra. Dhukkuboota daddarbanis dhukkuboota hin daddarbine kan duraan biyya alaatti halaalatti arginu amma nu bira dhufaniira. Rakkinoonni kun baay'ee babal'achaa jiranii. Gama kanaanis wantoonni hojjechaa jiru ni jira. Keessaa akkuma biyya keenyaatti kaansariiwwan baay'ee nama dararaa jiran keessaa kaansarii esofaajaalisii siin jedhe kana kaansarii liqimsituu ujummoo liqimsituu kanaati esofaagasii kanaa. Kaansarii harmaa, kaansarii hulaa gadameessaa kana faatu rakkisaadha. Keessaayyuu amma maal seete qorannoowwan dura adeemsisnutu jira. Fakkeenyaa yoo kaansarii hulaa gadameessaa fudhatte kaansariin sun uumamuu isaatiin waggoottan hedduudhaan dura mallattoowwan arginutu jira. Mallattoowwan san gaafa argine yaalii bakkuma sanitti yaallee akka san caalaan guddannee gara kaansariitti akka hin jijjiiramne gochuu dandeenya. Kaansarii kana namoonni du'uu danda'an kaansariin dhoowwuu dandeettu. Dursitee qorannoo gochuudhaan namoota wal'aanuu kan dandeechu. Qorannoo duraan dursaa taasisuudhaan, talaallii kennuudhaan fi wantoota argaman immoo yaalii gochuudhaan kaansariin kun akka haadholii fi obboleewwan keenya miine gochuu ni dandeenya.
qorannoo dursa kaansarii hulaa gadameessaa kanarratti illee fi yaalii isaa irratti illee wantoonni hojjechaa jiru ni jira. Gama kaansarii harmaatiinis maamoogiraafii isa jedhamutu jira. Maamoogiraam kan ka'antu jira. Keessaayyuu akkamseeti dubartoonni umriin isaanii 40 hanga 45 ta'an osoo maamoogiraafii kana ka'uu jalqabanii ni gorfamu waggaatti al tokko. Namni dubartiin umriin ishee 45 darbe garuu waggaatti al tokko laallamuu qabdi. Kana laallamuu ishiitiin kaansariin harmaa hoo jiraate sadarkaa baay'ee xiqqoo ta'e osoo hin faca'in bakka itti yaalamuu sadarkaa danda'utti baruun danda'ama. Ergasii booda yaalii isaanii argataa sila dararaa fi lubbuu dabarsuu dhufuu malu san achirratti hambisuu ni dandeenya. Adda durummaadhaan kennaa argamna. Yaalii kanarrattis namni fayyadamuu qaban jedha. Kaansarii ujummoo liqimsituu kan esophageal CA jedhamu kanatu rakkisa. Maal ta'e namoonni dhibeen kun kan nama ajjeesu dhibeerra kaansaricharra beelaan du'a namni. Ujummoo kun keessatti ni cufama. Waa liqimsuu hin danda'an, hancuufuma ofiituu liqimsuu hin danda'an. Rakkina kanatu jira. Rakkina kana laallee gama yaala indooskooppii keenyaatiin kana dura lafa biraa yoo deemte kan godhamu hin laallama. Kaansarii akkanaatu jira jedhama. Ni dhiifama. Namni sun garuu beelaan dararama. Haga qorannoon yaaliin itti aanu adeemsifamutti. Rakkinoota kan hambisuudha. Afaan ogummaatiin esophageal stenting jedhama. Ujummoo kana bal'isuu fi akka walitti deebi'ee hin cufamne keessatti meeshaa adda isa qabu galchuu jechuudha. Akka yaalii kana gochuu keenyaan namoonni yaalii isaanii itti aanu haga argatanitti nyaata nyaachuu danda'u. Gaafa nyaata nyaatan humna dhukkuballee ittiin dandamatan, humna yaalii itti dhufullee ittiin dandamatan argatan. Qorannoowwan akkanaallee yaaliiwwan akkanaallee adeemsisaa jirra. Gama biraatiin immoo gama indooskooppii kanaan gaafa deemtee jettu kan bira geechuu yaalii ERCP jedhama afaan hojii keenyatiin. ERCP jechaan kun akka raajittiisdha. Hadhooftus, paankiraasiis isa lamaanuu walirratti ujummoowwan san laaluudha. Kaansariiwwan naannoo san jiran yoo cufanii jiraatan opereeshinii tokko malee afaaniin qofa indooskooppiidhaan seenuudhaan huluma mar'imaan irra jiruun gara seennee hulaawwan dhiphatan san bal'isuu, wantoota rakkinoota jiran laaluu, yoo keessaas waa fudhannee qorannoo irratti adeemsuu barbaanne fudhachuu ni dandeenya. Yaaliiwwan hanga dhumaa jiran kanneen adeemsisaa jirra. Yaaliiwwan kana immoo yaaliiwwan amma sitti himu kana sadarkaa naannoo Oromiyaa osoo hin ta'in sadarkuma biyyaatti adda durummaadhaan hojjechaa jirra. Thank you. Kanarra jirra amma. Amma ani yeroo baay'ee beeksisa hospitaalota hedduu nan dubbisa. Waanan dubbisu keessa baqaqsanii wallaanuu, baqaqsanii yaaluu kanatu baay'ata. Amma gaafan ilaalu baqaqsanii yaaluu kan jedhu kunaafuuf deemaa jira. Dhugaadha. Gara sammuu jirra. Yes, guddaa galatoomii. Teknooloojiin waan gama koompitara kanaan qofa yookaan gama biraatiin qofa waan guddachaa jiru natti fakkaata. Gaafa ilaalu garuu fayyaa dhumti kunillee amma tachii dhumataa jira beektaa wallaansi keessan kunu. Dhugaadha. Ammoo seete gama fakkeenya yoo dhuftee ilaaltee muummee niirooserjarii keenya keessatti zeespenteeroo maashina jedhamutu jira. Qarshii hedduudhaan miliyoonota hedduudhaan kan galee meeshaan kun maal augmented reality jedhaniin isaan wanta hojjetan kana gaafa sammuu fi spinal cord kana keessatti yaalii baqaqsanii yaaluu kana adeemsisan maashina saniin ilaalan maayikirooskooppiidhaa guddisee itti mul'isa. Guddisee mul'isuu qofa osoo hin ta'in immoo akkuma augmented reality siin jedhe kana bakka rakkina jiru adda baasee itti mul'isa. Fi yaaliiwwan kana salphaatti adeemsisuu dandeenya. Gama niirooserjariidhaan illee muummeen niirooserjarii keenya illee akkuma sadarkaa biyyaatti adda durummaadhaan yaaliiwwan hedduu gama ittiin adeemsisaa jirrudha. Gama yaalii mormaa olii kanaan illee yaaliiwwan hedduu adeemsisnaa gurra, funyaanii fi saayinasiiwwan akkanatti kokkee kanarratti. Fakkeenya yaaliiwwan gurraa keenya irratti yoo argite hamma sagalee gurrii dhagahuu danda'u oodiyoomeetirii kan jedhamutu jira. Isa safaruu, isa erga safarree booda yaaliiwwan itti fufan waan jiraniif san gochuu saayinasiiwwan kana keessatti irratti illee functional sinus endoscopic surgery, functional endoscopic sinus surgery kan jedhanitu jira. Ammallee endoscooppiidhaan osoo baqaqsanii osoo hin taane hulaa uumaatiin seenanii opereeshiniiwwan mormaan olii gochuu kanaan illee tajaajiloota hedduu kennaa argamna. Waardiyyoota keenya, qulqulleessitoota keenya, poortariiwwan keenya kan achi keessa jiranii kaasee hanga sabspeeshaalistootaa fi sabspeeshaalistoota gurguddoo san badhaasa kanas kan nu fidee sadarkaa amma jiru kanallee kan nuun gahe wanni nu hundi goone walitti hidhamee waan ta'eef istaafota keenya hundaanuu galatoomaa jechuun barbaada. Guddaa tokko galatoomii waamicha kiyya kabajuudhaan milkiiwwan gama fayyaatiin argaman badhaasa dhufe meeshaalee haaraa uummata keenya wallaanuudhaaf maallaqa hedduudhaan galee
fi tajaajila akkamii kennuuf deemaa jirtan kan jedhu kanarratti anaafis uummata keenyaafis wanta bareedaa waan nu ibsiteef maqaa daawwattoota televezyiina Faanaa Riittaashootiin guddaa galatoomi siin jedha. Galatoomi. Kabajamtoota daawwattoota keenya turtiin itti aanaa meedikaal daayireektar hospitaala waliigalaa fi kolleejjii meedikaalaa Adaamaa Dr. Alayyesuus Tasammaa waliin Riittaashoo irratti taasise kana fakkaata. Gama ogummaa daayireektingiitiin Faayisaa Addunyaa kaameraaf sagaleen immoo naalta qopheessaaf dhiyeessaa Riittaa Taaddalaati. Ispoonsarri uffata kiyyaa magaala Adaamaa gamoo Ooliyaar jalatti kan argamu Abbukkii Pirootokool ture. Waraanaa bulaa.